Hordoftoonni waamichaa qubee akkam jirtu nagaa keessanii nagaadhaa isiniin jechuun barbaada hunduma keessaniin iyyuu har'allee kutaa barnoota biraa qabadhee dhufeera. Kutaan barnootaarraa sagalee laafaa fi sagalee jabaa afaan Oromoo jedha. Kutaa barnoota kana osoo hin ilaalin dura yeroo darbe torbee darbee kutaa barnoota keenya ja'affaa keessatti sagalee gabaabaa fi dheeraa afaan Oromoo ilaallee jirra. Afaan Oromoo keessa sagalee yoo maal ta'e dheerata yookiin immoo yoo maal ta'e gabaabbata kan jedhu ilaallee turre. Isaanis dubbachiiftuu irratti hundaa'ee itti jennee jirra. Dubbachiiftuun qubee afaan Oromoo sagalee mataa isaanii qabanidha. Isaan sun gahee sagaleen dheerachuu fi gabaabbachuu murteessu jechuudha. Sagaleen tokko gabaabaadha kan jennu yeroo inni dubbii fudhatu sagalee dheerarraa hin gabaabbata. Akkasumas immoo sagalee gabaabaan yeroo uumamu dubbifamaa biratti dubbachiisu tokko barreessinee arganna jennee jirra. Akkasuma immoo sagalee dheeraa yommuu uumnu sagalee dheeraan dubbachiistuu gosa tokko lama walitti aansuudhaan yommuu barreessinu uumama. Innis yeroon dubbisaa sagalee gabaabaa irra hin dheerataa jennee akka sanatti sagalee gabaabaa fi dheeraa adda baasnee amma tokko ilaallee turre. Kanaaf namoonni sana viidiyoo sana hordoftanii akkasuma namoonni karaa laayivis barattan amma tokko hubattaniittu jedheetan yaada. Har'a immoo walii wajjin kan ilaallu sagalee laafaa fi sagalee jabaadha. Kutaa barnoonni keenya irraa isa kanaadha. Achi dura namoonni viidiyoo kana hordoftan karaa yuutuubiis ta'e karaa garee keenya telegiraamii namoota hiriyoota keessan namoota barachuu barbaadan nuuf affeeraa itti affeeraa isiniin jechuu barbaadan namoota sheer godhaa. Jechuun kaayyoon viidiyoo kanaa dheebuu yuutuubiitii miti yookiin immoo yuutuubii guddifachuu yookiin immoo barbaacha nama yuutuubii irratti namaaf galmaa barbaaduu fi miti. Kaayyoon isaa namoonni akka baranidha. Viidiyoo kana daawunlood gootanis ta'ee kallattii kamiiyyuu sheer walii godhaa jechuun barbaada. Maaliif namoonni afaan keenya barachuu qabna, afaan keenya immoo guddisuu qabna. Afaan keenya nu guddisuu keessatti gahee qabna. Maaliif namni tokko dhuunfaatti ani mataa kootti yoonan afaan koo guddisuudhaaf yookiin immoo sirreessee qubeessuudhaaf guddina afaan kootii hin gumaachine namni hunduu gumaachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif namni miliyoonni 50 miliyoona 100 miliyoona akkuma isaa qabaannu tokkoon tokko isaatti gaafatamummaa yoo fudhatiin hundumtuu maal dhibeedha yoo dhiise walitti dhufeenyi afaan guddachuu isaa hin dhufu jechuudha. Hundumtuun maalla dhibeedhaan dhiisa waan ta'eef akkasan ta'a. Hundumti keenya yoo garuu maalla dhibeen dhiisuu baannee afaan keenya yoo xiyyeeffannee barree yoo afaan keenya sirriitti qubeessnee sirriitti guddisnee gahee keenya baana jechuudha. Kanaaf gahee sana bahuuf waan ta'eef hiriyoota keessanii sheer godhaa jechuun barbaada. Ammallee irra deebiin jedha. Barnoonni kun jalqaba qubee afaan Oromoo irraa eegala jechuun namoota qubee afaan Oromoo adda baasanii beekna irraa eegala. Kanaaf kutaa tokkoffaarraa deebitanii yoo ilaaltanii kutaa barnoota keenya tokkoffaarraa qubee afaan Oromoo adda baafachuu irraa eegala jechuudha. Achirraa eegaleetii itti fufna jechuudha. Amma seerluga afaan Oromoo hunda isaayyuu hin baranna. Kanaaf har'a kunillee seerluga afaan Oromoo keessaa isa tokko sagalee laafaa fi sagalee jabaa inni jedhu kuni afaan Oromoo keessatti sagalee yoo maal ta'e laafa yookiin immoo yoo maal ta'e jabaata yookiin immoo akkamitti sagalee tokko laaffisuu yookiin jabeessuu dandeenya yeroo barreessinudha kan jedhu walii wajjin ilaalla. Kun kutaa barnoota keenya torbaffaati jechuudha. Kutaa barnoota keenya torbaffaa kana hin eegallaa. Akkuma yeroo darbe sagalee gabaabaa fi dheeraan dubbachiiftuu irratti hundaa'a jennee sagaleen laafaa fi jabaan afaan Oromoo immoo dubbifamaa irratti hundaa'a jechuudha. Asirratti maal jechuudha? Sagaleen tokko dheerachuu gabaabbachuu irratti dubbachiiftutu hundaa'a yookiin dubbachiiftutu murteessa jennee yeroo darbe ilaallee turre jechuudha. Sagaleen tokko dheerachuuf yookiin gabaabbachuuf dubbachiiftuu irratti hundaa'a jennee kutaa barnoota keenya ja'affaa keessatti ilaallee turre jechuudha. Sagalee gabaabbachuu fi dheerachuun. Har'a immoo kutaa har'aa keessatti kan ilaallu sagalee laafaa fi jabaadha. Sagalee laafaa fi jabaan kun immoo kan irratti hundaa'u dubbifamaa irratti jechuudha. Akka sagalee dheeraa fi gabaabaa sana dubbachiiftuu irratti osoo hin taane dubbifamaa irratti hundaa'a jechuudha. Akkamitti dubbifamaan tokko sagalee laafaa yookiin jabaa taasisan jedhu tokko tokkoon adda qoonneen ilaalla. Jalqaba irratti mee sagalee laafaa ilaallu. Sagalee laafaa jechuun maal jechuudha? Akkamitti uumama? Akkamitti immoo barreessina? Yommuu barreeffama keessatti sagaleen tokko jabaatee qaamolee dubbii afaan keenya irraa bahu akkamitti sagalee tokko laafaa yookiin jabaa goonee barreessina jennee ni ilaalla. Kanaaf mee jalqaba sagalee laafaa ilaallu. Sagalee laafaan dubbifamtoota afaan Oromoo 24
fayyadamuudhaan sagalee ijaaramnidha. Kana jechuun afaan Oromoo keessatti kutaa barnoota keenya gara jalqabaa irratti ilaallee jirra. Afaan Oromoo sagalee dubbifamaa 24 qaba. Sagalee dubbifamaa 24 qaba. Egaa sagalee dubbifamaa 24 kana fayyadamuudhaan tokko isaa jechuudha. Tokko isaa fayyadamuudhaan sagaloonni uumaman sagalee laafaa jedhamu jechuudha. Sagalee laafaa jedhamu. Akkuma yeroo darbe waa'ee sagalee gabaabaa ilaallee sagaleen gabaabaan kan uumamu dubbachiiftuu tokko dubbifamaa biratti barreessuudhaan jennee jirra. Dubbachiiftuu tokko dubbifamaa biratti barreessuudhaan jenneera. Kun immoo kan uumamu sagalee laafaan kuni dubbifamaa tokko qofa adda isaatti yommuu fayyadamne jechuudha. Bajjecha keessatti dubbifamaa tokko adda isaa yoo fayyadamne yookiin qofaa isaa yoo tokko ta'ee jiraate sagalee laafaa jenne jechuudha. Dubbifamaan tokko qofaa isaa yoo dhaabbate jechuudha. Kana jechuun sagaleen laafaan kuni dubbifamaa afaan Oromoo 24 bu'uuraa fayyadamuudhaani sagaleen uumamu sagalee laafaa jedhama jechuudha. Kanaaf sagalee laafaan kuni akka fakkeenyatti fudhannee jechoota afaan Oromoo muraasaa ilaallu yeroo sana nuuf gala jechuudha aluma salphaadhaan. Mee fakkeenya jechoota asirratti barreesse kana ilaalaa. Fakkeenyaa fi nama jedheetan barreesse tokkoffaarratti. Nama inni jedhu kuni amma asirratti kan keelloodhaan gurraacheffame kanan ilaalaa. Halluu keelloodhaan adda baaseen gurraachera sagalee laafaa kana jechuudha. Sagalee laafaan kun amma maa tokko qofa nama hin laafa jechuudha. Hin jabaatu yommuu dubbannu nama kan jedhu sagalee laafaadha jechuudha. Sagalee gabaabaa ta'uu danda'a, dheeraa ta'uu danda'a. Asirratti waa'ee dheeraaf gabaabaatiin walitti hidhatan qabu jechuudha. Sagaleen laafaa fi jabaan waa'ee dheeraa fi gabaabaadhaan walitti hidhatan qabu. Maaliif amma sagaleen nama jedhu kun gabaabaa ta'uu danda'a, dheeraa ta'uu danda'a. Garuu kan nu ilaalaa jirru har'aa akkaataa jabaachuu fi laafuu waan ta'eef amma dubbifamaa qofa irratti xiyyeeffanna. Waa'ee dubbachiiftuun lama ta'uuf tokko ta'uu nu ilaallatu jechuudha har'aa. Maaliif dubbachiiftuun lama yoo ta'e hin dheerata, tokko yoo ta'e gabaabbata jennee yeroo darbee kutaa barnoota keenya keessatti kaarraa keessatti garuu kan ilaallu yeroo itti dubbifamaan jabaachuu fi laafuu danda'u jechuudha. Maaliif dubbachiiftuun gabaabbachuu fi dheerachuu danda'u malee jabaachuu fi laafuu hin danda'an jechuudha. Asirratti kan ilaallu dubbifamaa qofa jechuudha. Dubbifamaa isaa halluu keellootiin gurraacheffame kana qofa ilaalla jechuudha. Kanaaf nama jecha jedhu keessatti maa inni jedhu kun sagalee laafaadha jechuudha. Akkasuma adii jedhu keessatti dubbifamaan daa kuni sagalee laafaadha jechuudha. Akkasuma jecha laafaa jedhu keessatti faan inni gurraacha'e halluu keelloodhaan inni gurraacha'e kuni sagalee laafaadha jechuudha. Laafaa faa inni jedhu kun faa inni jedhu hin jabaanne jechuudha. Hin laafee dubbifama. Dheeratu iyyuu dheeratu dheerachuu waa'ee dubbachiiftu jennee jira. Amma waa'ee dubbifamaa qofa ilaalaa jira. Kanaafuu laafaa inni jedhu kuni faa inni jedhu kuni sagalee laafaadha jechuudha. Akkasuma jecha jabaa jedhu keessatti baa inni jedhu halluu keelloodhaan gurraacheffame kuni sagalee laafaa jedhama jechuudha. Akkasuma mana inni jedhu kuni naa inni jedhu kun sagalee laafaadha jechuudha. Lafee inni jedhu akkuma jalqabara jecha laafaa jedhu keessatti ilaalletti sagaleen kuni sagalee laafaadha jechuudha. Jechoota biraa fakkeenyaaf fala isa jedhu haa ilaallu. Fala isa jedhu ilaallee fala isa jedhu keessatti sagaleen laa jedhu kun sagalee laafaadha jechuudha. Sagalee laafaadha. Fala laa inni halluu keelloodhaan gurraacheffame kun sagalee laafaadha jechuudha. Boonaa isa jedhu keessatti naa inni jedhu kuni sagalee laafaadha jechuudha. Amma sagaleen boonaa kuni dheeratee dubbifama waa'ee dubbachiiftutti yoo ilaalle. Garuu gara dubbifamaatti yoo dhufne yookiin immoo jabaachuun laafuu sagalee afaan Oromootti yoo dhufne jechi boonaa jedhu keessatti naa inni jedhu kun laafee dubbifamaa jechuudha. Laafee dubbifama. Tarii ammaaf isinii galuu dhabuu danda'a. Booddee gaafa sagalee jabaa ilaalle sirriitti adda isiniif bahaa jechuudha. Mee ittaanee sagalee jabaa ilaallu gaafa sagalee jabaa ilaallee laafaa fi jabaan akkam akka ta'e adda namaaf ba'a jechuudha alma salphaatti. Mee sagalee jabaan kun maalidha? Akkamitti uumama? Yoo maal ta'e uumama? Akkamitti immoo barreessina kan jedhu hin ilaalla jechuudha. Jabinni sagalee akkuma sagalee laafaa dubbifamtoota irratti hundaa'a. Ammas sagalee jabaan kun akkuma sagalee laafaa sanaa dubbifamtoota irratti hundaa'a. Uumamsa sagalee jabaaf bu'uura kan ta'e sagalee laafaadha. Maaliif yeroo darbe kutaa barnoota keenya jaaffaa keessatti maal jenne
Uumama sagalee dheeratiif sagaleen gabaabaan bu'uura jennee jira. Maaliif sagaleen dheeraan uumamuudhaaf gabaabaan jiraachuu qaba? Gabaabaa irratti dubbachuu tokko daballee dheeresnee sagalee dheeraa arganna. Akkuma sana sagalee jabaa argachuuf sagalee laafaan jiraachuun dirqama. Sagalee laafarraa jabaa arganna jechuudha. Sagalee laafa sun yommuu jabeessinee dubbisnu yookiin yommuu dubbifamaan tokko barraa'e sun lama ta'u maal ta'a jechuudha? Sagalee sun sagalee jabaa ta'a jechuudha. Garaagarummaa sagalee laafaa fi jabaa gidduu jiru yeroo irratti hundaa'u. Waa'ee yeroo irratti hundaa'u yeroo darbe kutuma barnoota keenya jaaffaa keessa ilaallee turre. Fakkeenya sagaleen tokko gabaabaadha yoo jennu, dheeraadha yoo jennu, turtii dubbii irratti hundoofneeti. Maaliif jecha lafa jedhu yommuu dubbisnuu fi jecha laafaa jedhu yommuu dubbisnu garaagarummaan sa'aatii jira jechuudha. Garaagarummaan turtii lafa jechuu fi laafaa jechuun garaagarummaa dubbii kana gidduutti dheerinaaf gabaabina jira jechuudha. Maaliif lafa jennee yeroo fudhatuu fi laafaa jennee yeroo fudhatu garaagarummaa qaba jechuudha. Inni laafaa jedhu suni isa lafa jedhu irraa dheerinni yeroo inni fudhatu hin caala jechuudha. Yeroo sansaa sagaleen dheeraadha jenna. Akkuma sana sagaleen afaan Oromoo jabaadha jechuu fi laafaadha jechuuf ammallee maal ta'uu turtii dubbii irratti hundoofna jechuudha. Maaliif sagalee tokko fakkeenyaaf sodaa yoo jennu amma sodaa jechuu fi soddaa jechuuf amma daa inni jedhu suni turtiin inni fudhatee isa sodaa jedhu sanarraa hin dheerataa jechuudha. Hin dheerataa jechuudha. Turtii irra caalaa fudhata sagalee jabaan akkuma sagalee dheeraan sagalee gabaabaa yeroo dheeraa fudhatu jechuudha. Jechuun sagalee jabaa uumuu yeroo barbaachisu sagalee laafaa uumuuf yeroo barbaachisu irraa waan caaluuf akka sanatti sagaleen tokko ni jabaataa jechuudha. Kanaafuu amma itti dabalata yeroo kanaatiin dubbifamaan uumamu hiika duraan qabu irraa hiika addaa akka qabaatu godhaa jechuudha. Maaliif amma dubbii jecha sanaa yoonan yerootti dabale amma sodaa jechuudha soddaa jedhee yoonan yeroo xiqqoorra caalaa fudhadhee dubbifamaa sun jabaachuudhaan sagalee sun hiikaa biraa akka qabaatu taasisa jechuudha. Hiikaa jechichaa jijjiira jechuudha guutumaan guutuutti. Hiikaa jechichaa jijjiira jechuudha. Mee immoo kanas fakkeenya fudhannee walii wajjin ilaallu gaafa fakkeenya fudhannee haala salphaatti nuuf gala waan ta'eef. Amma asirratti akkasiniif galu jechanii jecha sagalee laafaa irraa uumames jecha sagalee jabaa irraa uumames wal bira qabeetan asirra kaa'ee jechuudha. Fakkeenyaaf jechoonni gara bitaatti argitan kuni jechoonni gara bitaa iskiriinii keessatti argitan kunii fi jechoonni gara mirgaa iskiriinii irratti arginu kuni jechoota laafaa fi jabaa jechuudha. Jechoonni gara bitaa irratti arginu kuni jechoota laafaadha. Sagalee laafaa irraa uumamanidha. Jechoonni immoo gara xiyya booddee arginu yookiin immoo gara mirgaatti iskiriinii keenya irratti arginu kun immoo sagalee jabaa irraa warra uumamanidha jechuudha. Mee fakkeenyaa fi jecha sodaa jedhu kana ilaalla. Sodaa inni jedhu kun laafee dubbifama. Sodaa daa inni jedhu inni halluu magariisaan gurraacheffame kuni sagalee laafaadha jechuudha. Sodaa. Amma kaa jecha sodaa jedhu kana turtii sagalee daa jedhu kana yoo itti dabale sagalee daa jedhu kana lama godhee turtii inni fudhatu dubbii kana dubbachuuf inni fudhatu kan daa tokkorra hin caala jechuudha. Akkasuma yeroo san maal ta'a hin jabaata. Hiikan jechaa guutumaan guutuutti jijjiirama jechuudha. Maaliif sodaa jedha yeroo laafu yeroo jabaatu immoo sodaa jedha. Kun amma hiika isaa guutumaan guutuu tokko sodaa jechuun maal akka ta'e nama sodaachuun nama waan tokko bibirratu jechuudha. Nama waan tokko bibirratu jechuudha. Sodaa jechuun immoo fakkeenyaaf bakka namni tokko haadha warraa argatu yookiin immoo warra namni tokko haadha warraa irraa fuudhedha. Hiikan isaa garagara jechuudha guutumaan guutuutti. Kanaaf namni tokko sodaa jechuu barbaadee daalama godhe yoo barreesse sodaa jedha jechuudha. Jechi sun guutuutti hiika isaa jijjiirate waan ta'eef namni suni ergaa isaa dabarfachuu hin danda'u. Maaliif namni sun waa'ee sodaa haasa'uu barbaade garuu yoo daalama godhee barreesse waa'ee sodaa jalaa ta'e jechuudha. Garuu inni sodaa jedhee barreesse jechuudha. Kanaaf akkasanatti yeroo of eeggannoon hin barreessinu yoo ta'e yookiin dubbii sagalee qaama dubbii keenya keessa ba'u sana hin jabaatamu hin laafa jennee xiinxalleen barreessinu yoo ta'e hiika jechichaa qixa sirriin argannu jechuudha. Kanaaf sagaleen tokko laafuu fi jabaachuu adda baafachuun kan barbaachiseef. Maaliif namni tokko dubbii afaanittiin yommuu dubbatu akkuma wal fakkaatu dubbata. Namni sodaa jedha yeroo dubbatu inni kamiyyuu sodaa namni sodaa jedhee dubbisu hin jiru dubbii qaama afaan isaa keessatti jechuudha. Garuu gaafa barreeffamu amma inni guddaan jechuudha. Gaafa barreessinu qixa sirriidhaan
dubbii afaan keenya sana barreeffamatti jijjiiruu danda'uu qabna jechuudha. Hin laafamoo hin jabaata jennee xiinxallee ilaaluu danda'uu qabna jechuudha. Dubbii arraba keenyatiin sodaa jechaa jira moo soddaan jechaa jira? Sodaan jechaa jira moo soddaa jechaa jira jennee akkasatti fakkeenya jecha lammaffaa ilaalu. Karra. Amma jecha jalqabaa suni karaa jedha. Raa inni halluu magariisaan gurraacha kun karaa jedha. Raan kun amma takka waan ta'eef hin laafa jechuudha. Gaafa raa kana lama godhu immoo karra jedha. Karra. Ilaalaa garaagarummaa isaa karra. Hin jabaata jechuudha sagalee sun jabaata jechuudha. Mee fakkeenya sadaffaa ilaalu. Gadaa. Gadaa. Amma daa kana lama yoon godhe gadda. Gadda jedhee gara akka mirgaatti xiyya booddeetti barreeffama jechuudha. Gadda. Amma daan kuni lama ta'eetii jabaateetii dubbifama jechuudha. Kanaaf anamma gadaa jedhee barreessuuf daa lama gochuun nan barbaachisa jechuudha. Maaliif daa lama yoo nan jedhe gaddaa jedha waan ta'eef hiikan jechichaa guutuun guutuutti hin jijjiirrama jechuudha. Kanaaf akkasitti of eeggachuu qabna. Fakkeenyaaf gubaa. Gubaa. Fakkeenya sadaffaa afuraffaa jechuudha. Gubaa. Baa inni jedhu halluu magariisaan gurraacheffame kuni laafadha jechuudha. Gubaa. Baa. Baa. Garuu mee baa kana lama godhee yoo lama godhee barreesse jechuudha. Qubuma yookiin qubee dubbifamaa baa kana lama godhee barreesse jechichi gubbaa jedha. Gubbaa hiikkan isaayyuu guutaan guutuu jijjiirrameera jechuudha. Guutaan guutuutti jijjiirrameera jechuudha. Kanaafuu akka isaatti xiinxallee gubaan jechaa jira moo gubbaan jechaa jira gaafa jennu dubbii qaama keenyarraa isa jiru sanaa arraba keenya adda baasuu dandeenya. Sagalee sun hin jabaata moo laafa jedhu xiinxallee yoo laafa ta'e laaffisnee yoo hin jabaata ta'e jabeessinee barreessinaa jechuudha. Akkamitti immoo barreeffama keessatti jabeessinee laaffisnee barreessina kan jedhu mee walii wajjin ilaalla. Achi dura fakkeenyaaf jechi tokko laafadha moo jabaadha sagalee laafa moo jabaa of keessa qaba jennee akkamitti barreessina moo jenne afaan Oromoo keessatti isa afaan keenya keessatti jabaate yookiin laafe sana fakkeenyaaf seera katabbii afaan Oromoo keessatti sagalee jabaa agarsiisuuf dubbifamaa tokko si'a lama katabnaa jedha seerichi jechuudha seera afaan Oromoo keessatti. Sagaleen tokko hin jabaata yoo ta'e seera barreeffamaa keessatti amma waa'ee dubbii afaan haasa'aatiin kan ilaallatu waa'ee barreeffamaati. Kanaaf hin jabaata yoo ta'e afaan Oromoo keessatti sagaleen tokko hin jabaata yoo ta'e maal godha jechuudha? Dubbifamaa gosa tokko lama walitti aansee barreessa jechuudha. Dubbifamaa gosa tokkoon laman walitti aansee barreessa jechuudha. Akkuma jalqaba ilaallee fakkeenyaaf jecha sodaa jedhu kana. Jecha sodaa jedhu kana. Ani sodaa jedhee barreessuu hin barbaade. Soddaa jedhee barreessuu hin barbaade. Dirqama daa isa jedhu sana daa gosa tokko waan ta'eef dubbifamaa tokko waan ta'eef lama godheetan barreessa jechuudha. Lama taasiseen barreessa jechuudha. Isa halluu keelloodhaan gurraacha ilaaluu dandeenya. Akkasuma jecha fakkeenyaaf samuu jedhu. Samuu. Jecha samuu jedhu kuni hiikka isaa yoo tarii naannoo loqonnaa tokkotti akka isin rakkina tarii namoonni beektan samuu jechuuni alaawuu jedhama. Yaal tokko alaawuu yookiin immoo tortoruutti siqachuu hin danda'a. Kanaaf jechi samuu jedhu kan amma maa kana yoo lama goone gosa tokko lama goone yoo barreessine maal ta'e sammuu jecha jedhu arganna. Sammuu. Kanaaf ani sammuu jedhee yoo nan barreesse sammuu jedhee barreessuu hin qabu. Maatoo godhee barreessuu hin qabu. Maaliif ani waa'ee sammuu naasaa jira yoo ta'e sanan barreessuu barbaade yoo ta'e jecha sammuu jedhuuf sammuu jedhu kan adda baasee beekuu danda'u qaba. Kana jechuun hin jabaate yoo ta'e maa lama godheen barreessaa hin laafa yoo ta'e maa tokko godheetan barreessa jechuudha akka sanatti. Garuu waan tokko jira seera exceptional keesii tokko jira afaan Oromoo keessatti seera of eeggannaa gaafa tokko jira. Maaliif seerri kun garuu jedha dubbifamtoota qubee yookiin mallattoo qeenxee qofaaf ta'a. Sagaleen laafuu fi jabaachuun kuni qeenxee qofa irratti hojjeta jechuudha. Qeenxeen maali? Dachaan maali kan jedhu yeroo darbe ilaallee ture. Dubbifamtoota warri qubee yookiin mallattoo dachaa qaban yommuu laafanis ta'ee yommuu jabaatan unkaa tokkoon barreeffamu. Asirratti akkasin adda baafattanii fi kutaa barnoota keenyaa lammaffaa natti fakkaata yoo danda'u gurbaadha. Kutaa barnoota keenya lammaffaa keessatti qubee dachaa kutaa barnoota lammaffaa fi sadaffaa ta'e ilaaluu dandeessanii viidiyoo isaa hin jira. Qubee dachaa qeenxee jennee adda ilaallee turre jechuudha. Qeenxee fi dachaa. Qeenxeen tokko qofa addatti barraa'a jechuudha. Dubbifamaan tokko yommuu addatti barraa'u qeenxee jedhama. Dubbifamaa gosa addaa walitti fidnee lama goonee wal biratti yoo barreessinee sagalee tokko qabaatan immoo
dachaa jenna. Fakkeenyaaf dhaa, chaa, nyaa, shaa ilaallee turre dubbii sunniin yookiin immoo dubbifamtoonni gosa akkasii kun dubbifamtoota dachaa jedhamu. Kanaaf afaan Oromoo keessatti sagaleen qubee dachaa of biraa qabu hin laafas yoo ta'e gosuma tokko of barraa jechuudha. Qubee dachaa tokko of barraa. Hin jabaatas yoo ta'e quma dachaa tokko of barraa. Lama goonee barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Lama gooneen barraa'u jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti agarsiisa fakkeenya jecha hodhe jedhu. Hodhe jedhutu jira. Jechi hodhe jedhu kuni amma laafee dubbifame. Jabeesses dubbisuu hodhe jedhee dubbisuu hin danda'a. Jabeesse jechuudha. Laaffisees jabeesses dubbisuu hin danda'a jechuudha. Afaan Oromoo keessatti kanatti adda isaan godha qubee dachaa. Qubeen dachaa akkaataa galuuf isaaniitti kan adda baafan jechuudha. Jabaachuus danda'u, laafuus danda'u jechuudha. Jabaachuus danda'u, laafuus danda'u jechuudha. Kanaaf lama goonee barreessuun hin danda'amu jechuudha yoo jabaate iyyuu. Isuma sana dubbiidhaan yookiin barreeffama keessatti immoo barreessinu dubbii keenya sanaa wajjin kan deemu galumsa keessatti hiika isaa namoonni argachuu danda'u jechuudha. Mee fakkeenya wajjin ilaalla. Laafinaa fi jabina jecha kana adda baafachuuf hima keessa galchuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf himoota armaan gadi kana lamaan ilaalame. Caalaan harmee hodhe. Caalaan harmee hodhe. Amma caalaan harmee hodhe kan jedhu amma caalaan harmee jedheetoo itti fufee kan jiru hodhe jedhee dubbisuu hin danda'u. Maaliif harmeen hin hodhama waan ta'eef nan beeku waan ta'eef akka galumsaatti hodhe jedhee kan dubbisa. Hima lammaffaa yoo ilaalle immoo caalaan uffata hodhe. Amma uffata hodhe jechuu hin danda'u. Maaliif gocha caalaa kana caalaan maqaadhaa uffata kan jedhu kun immoo ittaanee maaltu akka ta'ee marti ta'e jechuudha. Maaltu akka ta'ee gochi kana ta'aa jiru waan ta'eef maaltu irratti akka ta'ee sanan tilmaamee dubbisa jechuudha. Amma uffata irratti maal ta'a uffanni hin hodhama malee hin hodhamu jechuudha. Garuu harmeen immoo hin hodhama jechuudha. Kanaafuu maqaa taanee kan dhufu gochi kana ta'u sun ta'iin gochaa kana ta'u suni maal akka ta'e wajjinan tilmaamee dubbisa jechuudha. Kanaafuu akka sanatti afaan Oromoo keessatti qubeeleen dachaa yookiin cimdii jabaachuu fi laafuu kan danda'an akkaataa galumsa isaatti jechuudha. Akkaataa galumsa isaatti jechuudha. Fakkeenya jecha haadha fi hadhaa jedhu illee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf jecha haadha fi hadhaa jedhu yeroo baay'ee akkaataan dubbifama isaaniillee garaagarummaa jechuun qabaatullee yookiin immoo jechoonni kunniin walitti barreeffamni isaanii garaagarummaa dheerachuu gabaabbachuu irratti qabaatanillee amma isheetti dhaan bakka lachuuttuu al tokko jabaatee al tokko laafee dubbifame jechuudha. Kanaafuyyuu akka sanatti afaan Oromoo keessatti akkaataa jecha galumsa isaatti ilaalleeti jabeessinee fi laaffisnee dubbisna jechuu kooti malee jechi haadha jedhuu fi hadhaa jedhu tokkoo miti jechuudha. Akka hodhee jedhu kanatti yookiin akkaataan barreeffama isaa tokkoo miti jechuudha. Garaagarummaa maaliif jechi haadha jedhu jalqaba irratti aan lama hin dheerata. Hadhaan jedhu immoo jalqaba irratti gabaabbatee dhaabooda immoo hin dheerata jechuudha. Kanaaf kuni akkaataa itti barreeffamichaa jechuudha. Afaan Oromoo keessatti jabinni sagalee gidduu jechaa qofatti argama. Tokko kunillee immoo adda isa godha seera biraati jechuudha. Jalqaba yookiin dhuma jechaa irratti sagaleen afaan Oromoo jabaachuu yookiin laafuus hin danda'u jechuudha. Afaan Oromoo jabaachuu hin danda'u. Laafuu hin danda'a, jabaachuu hin danda'u jechuudha. Sagaleen afaan Oromoo jalqaba jechaa irras ta'e dhuma jechaa irratti laafuu ni danda'a malee jabaachuu hin danda'u jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenya wajjin ilaallu. Fakkeenyaaf jecha baddaa jedhu ilaallu. Amma baddaa kana keessatti daa inni jedhu kun gidduu jechaa jira. Garuu inni jalqaba irratti baa jedhu kun jabaachuu hin danda'u. Tasuma jabaachuu hin danda'u jechuudha. Seera afaan Oromoo keessatti sagaleen jabaachuu kan danda'u gidduu jechaa qofatti jalqaba irratti jabeessee barreessuu danda'u. Dhuma irrattis jabeessee barreessuu danda'u jechuudha. Fakkeenya jecha bakakkaa jedhu ilaallee inni kaa jedhee halluu keelloodhaan gurraacheffame kuni gidduu jechaatti jabaatee dubbifame jechuudha. Saddeet inni jedhu kun illee amma fakkeenyaaf gidduu jechaatti daa inni jedhu kun. Garuu dhumarra fakkeenyaaf taa inni jedhu kuni jabeessuu hin dandeenyu jechuudha. Jalqaba irratti saa isa kunillee jabeessuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu afaan Oromoo keessatti yeroo kamiiyyuu sagaleen jabaachuu kan danda'u gidduu jechaa qofatti. Gidduu jechaa qofatti. Dhumarrattis jabaachuu hin danda'u, jalqabarrattis jabaachuu hin danda'u jechuudha.
Haala kanaan sagalee laafaa fi jabaa akka adda baafattaniidha. Kun egaa kutaan keenya barnoota har'aa waa'ee sagalee laafaa fi sagalee jabaati. Hamma tokko hubattaniittu jedheetan yaada jechuun fakkeenya baay'ee isaallee fudhattanii ilaaluu dandeessu kallattii garaagaraatiin. Tole egaa kutaa barnoota keenya irraa waan muraasa akka baratan abdiin qaba. Sagaleen tokko akkamitti laafee fi jabaatee dubbifama, yommuu jabaate immoo yommuu laafe akkamitti barreessina kan jedhu akkam akka gochuu qabnu hamma tokko ilaallee jirra. Kanaaf namoonni kana sirriitti cimsachuu barbaaddanii jechoota garaagaraa shaakaluudhaan itti bartuu keessan irratti barreessuudhaan haaluma salphaadhaan sagalee laafaa fi jabaa adda baafachuu dandeessuun jedha. Kutaa barnoota itti aanu keessatti kutaa barnoota biraa qabannee dhiyaannaa. Kutaa 8ffaa keessatti waa'ee irra butaa fi hudhaati kanan qabadhee dhiyaadhu. Kanaaf irra butaa fi hudhaa jechuun maal akka ta'e yeroo kutaa barnoota keessatti ni ilaalla. Ammasitti nagaan turaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo viidiyoo kana biliis namaaf sheer godhaa jechuun namni haa dhaggeeffatu haa baratu. Namni baay'een isaa jechuun yeroo itti turee faa keessan immoo namoonni arga baay'ee osoo barachuu hawwamu namoota dhaloonni baay'ee barachuu osoo barbaadu. Carraa kana argatiin hafee jira. Carraa kana immoo nuun qoonnee waliin yoo geenye namoota biraa yoo geenye malee ani asii iyyaan oolaa yeroo baay'ee nan iyyee immoo nama dhaggeeffatu hin jiru ta'e gatiin qabu waan ta'eef kanaaf biliis namoota biraan ga'aa isin hin miidhu jechuun waan argine sheer gochaa oolla waan ta'eef sheer godhaame namootaaf dhaloota sheer godhaa dhaloonni haa baratu afaan keenyaa guddin waliin taanee itti adeemannu jedha. Jabaadhaa galatoomaa yuutuubii keenyas immoo sabskiraayib sheer godhanu jajjabeessaa karaa teelegiraamii keenya immoo waamicha qubee jedhamullee koottaa seenaa baradhaa isiniin jedhaa gaaffii gaafadhaa gaaffii kamiiyyuu afaan oromoo ilaallatee gaaffii kamiiyyuu yoo qabaattan karaa sana koottaa namoonni kana caalaa baay'ee sadarkaa olaanaatti gaaffilee seera seerlugaa irratti illee qabdan yoo jiraate gaduma bu'aa jechuudha sirrumatti diippiliyyuu gaaffii biraa yoo qabaattan koottaa isin keessummeessina isin jechuu barbaanna gaaffii kamiiyyuu deebisuudhaaf qophiidha. Kanaaf galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa